Egaanii akkuma argitanii fi akkuma dhageessanii Ameeree jaarsi Sumayyaadha. Jaarsa jenna kan maal jennaa miti. Hidhaadhaa ba'ee jira dhageessanii jirtu quba qabduu jechuudha. Garuu immoo kan inni Sa'idoo waamee gaafatee fi ijoollee Sumayyaa akkasumas immoo Sumayyaanii akka mana hidhaarraa baatu gaafatee jira jechuudha. Kabajaa fi jaalalaanii dubbii isaa hin naqu jedheetu wanta sodaatee fi dirqama ijoollee kan barbaachisu haadha waan ta'eef haati kun immoo mana hidhaa jiraachuu seerraa mana hidhaatti dararamurraa ilaaf laameen quubna garaan si gaafannaa dirqama Sumayyaa baasuu qabdaa jedheeti kan inni itti dubbachaa ture. Hundi keessan iyyuu argitaniitu jechuudha. Sa'idoon immoo deebiin deebisee fi lakkii hin baasu gadi hin dhiisisiisu yoo isheen ijoollee konnaa argisiifte malee waan akkasii wanta yaadamuu fi wanta dubbatamuu miti. Dirqama ijoollee kiyya arguu qabaa. Dirqama ijoollee kiyyaa na agarsiisuu qabdi Sumayyaanii. Kanaafiyyuu hin baasu jedhee dubbachaa turanii jechuudha. Manatti waamanii baqa sodaa baay'ee sodaa guddaa keessa galaniiti kan isaan Sa'idoo waamanii dubbachiisan jechuudha. Keessattuu mucaanni tokko baay'ee aarsaan irratti kaffale minaamin mana hidhaa keessatti jedhe inni rabbii isaa galateeffate kan rabbi na baase jedhee dubbatee lammata Sa'idoodhaan mokkorsoon naqu Sa'idoodhaan qabiinsoon naqu. Lammata Sa'idootu waan dubbatu natti hin fakkaatu baay'ee sodaatee jira waan ta'eef gurbaan hojjaa dheeraa kunis hedduu Sa'idoo haga tokko haga warra kaaniirraa kan Sa'idoo xiqqoo saalfatee haasaadhaanis walii galuu kan danda'u gurbichaa jechuudha. Sababa isaayyuu dhaqanatti fakkaata Sa'idoon yeroo ittiin taa'ee ilaalu xiqqoo dubbiin barbaadu inni tasgabbeessuu barbaadaa jechuudha. Sanii fi Sa'idoon deebii kana deebiseefii jira jechuudha. Anis immoo akka yaada mataa kiyyaatti kan hin deeffadhu. Sa'idoodhaan wal'aansoo qabu yookaan immoo Sa'idoo doorsisuu Sa'idoo akkasan godha jedhanii itti dhaadachuurraa utuu qubna garaan gaafatanii ijoollee isaas fiddee fi agarsiiftee nan guddisaa miti. Inni iyyuu nan guddisaa jechuu koo miti jedhe. Ijoolleen kun na bira haa teessu jechuu koo miti jedhe. Garuu immoo ijumaan hin argaa jennaanitu ijaan argaa na dhorkite malee gargaaraan jira. Ijoollee koo gargaarsa iyyuu irraa dhaabee hin beeku. Isee bichaa irratti hin ganne kan naa guddisaa jiru isee bichaa miti. Kanaafuu jennaani dirqama ijoollee koo na agarsiiste mana hidhaarraa baasaa jedhe. Sanii fi anis akkanatti fetti akkanatti yaada kiyyatti naa dhufee mannadhaa keessa teessee barumsa illee irraa baratti mana hidhaatii jechuudha. Deebi'ees immoo ijoollee sana ofiisheellee arguu yoo barbaadde abbaan ijoollee kana akka inni itti rakkachaa jiru akka inni itti ijoollee isaa arguu fi aarsaa kaffalaa jiru hin beekti hin barti utuu fiddee ijoollee agarsiistee mana hidhaarraa baatee natti tolaan. Isa ciraa hidhamtuu miti. Isa ciraachi keessatti dararamtuu miti. Garuu yoo ijoollee kana itti agarsiifte maal qaba? Amma ijoollee gondoritti hin galchee jette. Haadha kiyya biratti hin galchee jette. Ijoollee haadha biraa fidanii Sa'idoon argee dhugaa rabbi guyyaa tokko miti daqiiqaa tokkoof iyyuu mana hidhaa waan bulchu natti hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf Sumayyaan itti yaaddee hiriyoonni ishee warra amma Sa'idoo waamanii hidhaarraa nuu baasii jedhanii jaarsummaatti baasanii gaafatan kuni namtichi kunis gaafate kuni Sa'idoo maal ta'a? Inni dheebuunsaa dheebuu ijoolleeti. Akka inni daa'ima barbaadaa yeroo akka inni ijoollee barbaadaa yeroo hin beeku. Inni rakkoo biraa Sumayyaarraa hin qabu. Waa'ee ishee iyyuu itti dhiisee waa'ee kee itti dhiisee jedhatu waa'ee ishee itti dhiisuu baate hin fuudhuyyuu Sa'idoon. Ergi abdii kutatee macarrashaa irratti isheen itti taphachuu bareetu fuudhe malee hin fuudhu ture jechuudha Sa'idoon. Akkuma isin beektanii kunoo amma immoo ijoollee isaatiif jecha wanta inni hin taane iyyuu hin jiru. Ijoolleen koo abbaan ormaa guddisinii osoo hin jiru nan guddifadhaa akkamitti abbaan ormaa abbaa ta'aafi jedheeti kan inni amma kana hundaa godhee jechuudha malee Sumayyaa hiisisuu isaa miti. Sababii isheen itti cakkantee fi gadda isaa akkuma argitan doorsisaa turte jechuudha silkiidhaan. Gaafa silkii dawwalteef tokko yaadatti yoo ta'e doorsisaa turte baay'ee taasisaa turte jechuudha. Sababii kanaatii fi Sa'idoon obsa fixatee jechuudha. Ammaas immoo yoo
kanarraa barumsa barattee yoo garaa yaadu qabaatte yookaan immoo sammuu qabaatte ijoollee isaa fiddee agarsiifti. Mee maal godha ijoollee? Fudhatee biyyaa ba'a moo? Fudhatee bada moo? Hin dhowwata moo? Mee maal hassaabdeetti? Ijoolleen haadhaan guddisaan tolti. Haa ta'uyyuu malee inni ijaan arguu, ijoollee isaa gargaarachuu, bakka isheen beeloftetti beela baasuu, bakka isheen dheebottetti immoo dheebuu baasuu, daara baasuu kana malee jechuudha. Ijoollee isaa homaan godhu inni jalaa fudhate. Isheen garuu isa aarsuuf, isa garaa gubuu fi fuutee kunoo biyya sanatti ergitee jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko nama aarsaa, baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Hundaafiyyuu Saayidoo rabbiin isaa eegu. Rabbiin illee akkama kanaan dura obsa kennee fi rabbiin obsa isaafaa kennu malee baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuuf. Maaliif kunoo shira baay'ee qaba. Amma kanaayyuu qobaasaa dhaqa akkuma argitan. Dhugaa rabbii qobaasaa dhaqa, qobaasaa deemaa jechuudha. Kun hundaa aarsaa ijoollee isaatiif kaffalaa jira. Bor dhugaa ijoolleen isaa kun gaafa viidiyoo kana argitu ani hin beeku dhugaa rabbii waan itti dhaga'amu jechuudha. Sumayyaatti waan tokko itti hin dhaga'amu jechuudha. Kanaaf akka mataa kiyyaatti Sumayyaan ba'uu hin qabdu. Amma ijoollee fidanii dhaqanii kunoo hin jiru dargaggoon guutanii hiriyoonni ishee guutanii fidanii ijoollee yoo itti agarsiisanii hin baati. Dhugaa rabbii ijoollee itti agarsiifnaan guyyaa tokko iyyuu hin bultu hin baati jechuudha. Akkasii ani viidiyoo baay'ee isinitti haasa'u, viidiyoo baay'ee hin dheeressu. Sababii isaan waamanii gaafatanii xiqqoo natti dhaga'amee dhufee dubbadhee biizii ture. Kaleessa irraan hojjenne argee ture garuu viidiyoo isaanii argaa biizii ta'e irraan hojjenne jechuudha. Saniif rabbi na laafisuu fi Saayidoodha du'aa godhaa fi harka jala deemtanii cabaccabuurra maal jechuurra borboofuurra du'aa godhaa fi bakka hin taane ittiin argamin jedhanii kunoo inni ijoollee keenya biratti isatu argama malee bakka rakkoo isaatti isatu argame intinii ta'a malee amma namni duukaa deemee dhaqu hin jiru. Amma inni warra kana isa amma qobaatti waaman kan amma ijoolleen kun sadanii mee waa isaan godhan maatti beeku. Garuu ijoollee keenya fudhatee illee hin dhannee nama keenya fudhatee hin dhanne qobaasaa akkasumatti luf jedhee deemee dhaqaa. Rabbiin isaa eegu inni humna isaatti ta'a malee kan inni deemu jechuudha. Jarri akkasitti nama galaafattu hin beeknu. Dhugaa rabbii rabbiin illee isaa eegu, rabbiin illee obsaa kennuuf hin jedha. Sumayyaan immoo yoo rabbiin inshaallah hin baata achi keessaa Saayidoo mabbaasa kan isuma waan ta'eef hin baasa. Harka isaa malee ba'uu hin dandeessu. Jecha isaa malee hin baasani poolisoonni. Garuu immoo ofisheetiitti yaaddee ijoollee kana fiddee agarsiisuu qabdi. Ijoollee kana fiddee agarsiifte nagaa bu'a bakka. Isheenis akka barbaadeen jiraatti, innis akka barbaadeen jiraata. Ciqiciqiin tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kan ciqiciqii baay'isee dubbii kana hunda geessee dhugaa rabbii Sumayyaadhuma. Kunoo dhummi ishee akkana ta'ee jechuudha. Dhuma ishee argiteetti isheen iyyuu bakka irraa barumsaa barattu.